hatattamaatti tarkaanfii kan akka fudhatuuf yookaan uummata bira akka dhaabbatuuf manguddoonni Oromootis dhaamsa dabarsaa jiru kana bu'uureffachuudhaan egaa keessummoota keenyaas affeerree jirra. As istiidiyoo keenya akka argaman Haji Shaamee Hajuseen akkasumas immoo Haji Abdurrazaaq Jiloo fi gara toora iskaayipiitiin ammoo Omaha Nebraskaarraa Dr. Jamal Hassan keessummoota sadiin qabannee jirra. Nu waliin tura. Isin martuu anaa dhufuu baga nagaan dhuftan isiniin jedha. Baga nagaan dhuftan isiniin. Tole mee Haji Shaamee asirraan jalqabaa mee haalli amma Harargee Bahaaf lixaas ta'ee akka walii galaatti ta'aa jiru gama odeeffannoo dhuunfaa keessanii hordoftanii duula bifa haarawaan amma guyyoota lamaan sadiin darban irraa jalqabee geggeeffamaa jiru maal odeeffannoo qabdu? Bismillahirrahmanirrahiim. Galatooma OMN Usmaanii fi Fu'aadillee haala yeroo biyya teenya haala deemu jirratti yaamtanii waan quba qabnu nu gaafachuu keessaniif dhugaadhaa haalli arra deemaa jiru lolli bifa addaatiin gad dhufe kaleerraa eegalee dheengaddumarraa eegalee bifa jijjiirratee jira lolli naannawaa sanitti deemaa jiru. Wanni jiru dheengadda akkuma beektanitti akkuma isin quba qabdanitti namni 27 irraa waraanni yaadii qawwee hiikee jechuun uummata keenyarraa. Aanaa kamirratti? Aanaa Cinasanitti. Naannoo Cinasanitti. Harargee Bahaa jechuudha. Harargee Bahaa. Ammallee arra lolli deemu jiru bakka haaraa bakka lama eegalee jechuudha. Bakka dur lolli itti taa'amutti hin jirre. Achuma Cinaasan moo? Naannoo Cinasanittis. Naannoo Cinasanitti daarimu amma deemaa jira. Waan balaa buute amma dura addan beeyne nama tokko hoora deemu qofaan nu dhaqqabe. Amma deemaa jira sa'a amma jiru tana keessa lolli deemaa jira. Aanaa daarimu keessatti. Gara kaaniin gara Cinasaninis lolli deemaa jira. Ammallee Baabbilee hoora ardaa hoora lola haare bakka haaree tunis. Waan haaraa tokko barbaadeeti. Karaa faafamitti kalee lola ta'e keessatti nama 9 madaa'e nama 6 madaa'e nama 4 du'e. Nama 3 madaa'e nama 6 madaa'e. Amma namni lamatti daamee kama madaa'e sanirraa namni 5 du'e jechuudha. Duuba gaa ammallee mi'eessoo akkuma isin qofa qabdanii mi'eessoo inumaa dur baadiyyaarraa lolli deemuu ture. Arra boolisii waajjira boolisii keessaa lolli ka'e. Lollichi ka'ee magaalaa Meessoo. Lolli waajjira boolisii keessaa eegalee bakkummaan irraa eegalee waajjira boolisii keessa. San keessatti boolisni Oromiyaa 3 wareegamuu fi namni dheellee makalaakiyaa jedhan jara kana warra boolisii dhe. Namarraa illee uummatarraa illee nam tokko du'e. Kun lolli bal'atee baadiyyaa seenee jira jechuudha. Warri maqaa lolli boolisii qabatee deemullee duubaan dhufanii. Lolli banamee jira kamalee ammoo irratti gargaaraa jiru makalaakiyaadha jechuudha. Kana keessatti gaa wanni marra bifti arra argaa jirru kun karaa gursumillee akka malee sodaachisaadha. Lola hamaa sodaachisaa jira waraana akka malee naannaa kana hunda waraana itti guuraa jiran. Amma odeeffannaan amma nu dhaqqabaa jiru keessatti. Duuba lolli kun bifa jijjiirratee jira. Bifti isaa amma abdiillee wanni haasawuu fi wanni taamaa jirullee wal faallisaa jechuudha. Abdiillee akka manamuu dhageetti. Dhiibbaan nurra godhamtee waan san nu goosisee lola san akka goonu nu godhee jira. Amma inni akka nama giifa harka kanneen fakkaata waan kanarraa akka nama dhaabbatee toobbatee dhiifama gaafata. Kamaree lolli kun eeganni toobbatee ta'e. Lolli kana ta'u wanni nama agarsiisu asirratti akkuma duraanuu warra kontrabaandistoota yaniin kana makaalaa maal lolu jira jechuudha warra Tigireedha. Warra Tigiree harka biyyittii qubattee nageen arganne warra godhuuf qophaa'e. Lolli kun bifa jijjiirratee jira bifa durirraa. Tole mee Haji Abdurrazaaq gama keessanitti yoo dhufe ana madda walaabuu godina Baalee haga ana Dawwee Sararitti lolli akka jiru akkasumas ammoo ollaa sanitti dhawattuu san Gujii fi Booranattis akka lolli jirudha gama keessaniin maal odeeffannoo qabdu? Galatooma staadiyoomii kanatti nu dhiyeeftanii rakkina biyya keenyaa nu gaafachuu fi aanaa Dawwee Sarar keessatti rakkinni hubannaan narraa diqqeenna waan qabduu fi bilbilaan namoota du'ee fi haga badee yookaan waan akkas buqqa'eessan hedduu waan argaan natti laaftuu taateef beekuu hin dandeenye lolli deemuu baay'atee lolli hin jira. Ammoo ofirraa faccisanii deebisuun hin jira. Ganduma nagaan qubatu itti duulanii isaanummaan haga taheefuu miidhamanii haga taheellee miidhanii deebi'anii lolli guyyaa kana lamaan ammoo hin jiru kaleessa fi har'aa guyyaa dheengaddaatiin duubatti kaleessa fi guyyaa dheengaddaan jira achiin duuba ammoo hin jiru. Karaa ana madda walaabuu keessatti ana madda walaabuu kun rakkinni adda addaatu jira. Rakkinni ana madda walaabuu keessatti jiru ana madda walaabuu uummanni Oromiyaa uummanni lafaa nagaa barbaada. Uummanni kun ni lafaa magaalallee baay'atee itti dhiyaatu miti nagaa barbaaduu fi yeroo hedduu turanii isaan kan nagaa qubatu kan akkanumatti ta'an sababa barbaaduu fi manuma isaatti itti dhufanii qahetti
gaala irraa fudhatanii nama maqaan isaa Ibraahiim Hassan jedhaniin gaala irraa oofatanii kanarratti warra gaala reebe Abdulqaadir nama jedhan xiyyitiin dhawanii achumatti ajjeesan jechuudha. Eega lubbuun baate uummanni reebee dhufee dirree luucatii fi lafa yookaan illee halluu alii jedhamtutti lolli tahee. Guyyaa irraa jechuudha. Guyyaa kaleessatii fi hagardhaatitti. Lolli guyyaa kana lamaan hin deeme karaa keenya keessatti namni lubbuun du'e nama sadii nama tokko kama toora irratti ajjeesan waliin nama sadii du'e namni gara warraatiis hagana jechuu hin dandeenyu miidhama hin himanii kamadaa'ee hospitaala fidanis hospitaala nageellee namni jiru sin jira kamadaa'ee ammoo karaa hospitaalaa duratti hin fidinis sin jira lolli sunini lola uummati lamaa hedduutti deeme miti uummanni kun uummata harki hedduun jaalala walii qabu uummata nagaa waliin qubachuu fi waliin jiraata qabu uummata kana waliin daddarbaa fi akkuma duraanillee baratame sanitti rakkoon dur uumamte haga ammaatu waan takkallee fooyyaa taateen urraan galinii fi waraanumatti dhahee jechuu dandeenya waraanumatti uummata dhahee malee uummanni kun uummata miskiinummaallee qabu uummata ammallee wal jibbannaaf wal aana jedheellee hamilee guddaa akkas walirraa qabu waan hin ta'inii fi harki namaa ka keessa seene sun waan keessaan deebiinii fi uummata irraanfachiisee nagaa irraanfachiisee sammuu isaanii nagaa dhabiinsa keessa kaa'ee miidhaan guddoon hagana hin jenne uummata sallamaa hedduu deemuu jirti. Ka gara Booranaa maal odeeffannoo qabdan? Ka gara Booranaa kunis akkasuma aanaa Gujii Bahaa keessatti aanaa Liiban jalatti lafa jedhanuun dhungoo jedhanitti nama lama armaan dura warrummaan kililii shanii kun bahee ajjeese uummanni ofirraa faccifna jedheetiin bahee jennaan in deebisa karaa waraanaatiin karaa nagaatiin is deebi'aanu karaa nagaatiin dubbataa jedhanii uummata addaan galchan. Uummanni addaan galee waraanni uummataatiin deebi'aa irraa jedhanii uummata Oromoo irraa deebisan waraanatti dhiisatti gadhiisanii adhan aanaa Iddalloo jalatti namooti hedduun du'anii namoonni hedduun madaawanii eegas reebee keenya addaan bittinnaa'ee jennaan namni isaan adilleen waraanuma mootummaa malee waraana uummataati miti waraana liyyuu poolisii wal fakkaatu waraana mootummaa maqaan liyyuu poolisii maddurii jedhan san malee liyyuu poolisii qofaa miti liyyuu poolisii maquma liyyuu poolisiin akkuma jedhan ijoollee gizee sodaachisan bineensa si nyaataa jedhaniin bineensa Oromoo fi Soomalee wallola jedhan malee maqaan Oromoo naannoo shaniif naannoo afurii miti naannoo afuriif naannoo shanii wal jibbannan qabdu wal jaalala qabdi wal wallaalchan qabdu wal beekumsa qabdi harka dhibbarraa harki hagamii nagaa fedhiinsa qaba warri nagaa fedhu nama tokko dhufee nagaa isaanii balleessa kanaaf naannoo san keessa nagaa in argamayyuu kan jenne keessattuu naannoo Booranaas naannoo godina Gujii san keessatti miidhamni hagana hin jenne dhufe madaan nama shanii hospitaala nageellee seente malolli sun eega madaan seentetti magaalaa seenee namni lama magaalaa nageellee keessa du'e amma warri du'e sun warra maqaa Somaalee kililii shanii himatu warri ajjeese immoo warra naannoo namni isaa irraa du'e kan madaa nama fi argeef reeffa nama isaa dhagayetti ajjeese lafa isaan nagayi baay'een irraa deemutti hin jiru nagayatti argamallee jedhanii hamileelleen hin mul'atu. Kun baay'ee gaddisiisaadha uummanni haala kanaan dhumachuun. Dooktor Jamaal mee gama keetii yoo dhufe gama keetii maalitti dabalta waa'ee lola bakka 8 Oromiyaa irratti gaggeeffamaa jiru kanarratti? Duraan dursee obbo Usmaan Rukumee TV warri OMN illeen hedduu galatoomaadha. Wanna kanaaf nu yaamtanii waa'ee rakkina Oromiyaa keessa deemaa jiru kanarraa gartee mari'achuudhaaf. Ammoo ani gartee isii tana dura waan takkataniin jechuu qabuutu jira. Yoo lolaa fi namni du'uudhaati waan har'aa fi kalee qofa osoo hin dubbanne guyyaa Meey 23 irraa eegalee ila har'aan tanaatti lubbuun namaa naannoo mi'eessootti naannoo cinaaksanitti naannoo baabbileetti naannoo karaa booranaatti ammallee baalee wallo keessattis deemuudhaatti jedhe kuni waan namaa miti loonilleen arkanii waan daa'imni xiqqaalleen arkuu danda'u jechuudha. Duubaan kana dura wanni jechuu barbaade abdiillee nama kale modeen gadda akka nama gartee sheenawee du'a dhumaatii nama Oromoodhaa kan miliyoona meeqa lafarraa kaasee directly akka gartee nama raacha takkaa'uu hantuuta lafarraa fixuudhaatti jiru kana anaa miti namaatitu na gorsaa jira nuti hi'i jechuu takkaa'uu lakki jechuu hin dandeenyu je'eeti wanna kanne. Fakkeenyaaf wanni jechuu barbaadu waan ammaa kanarraa oduun ta'in maaliif amma fakkeenyaaf biyya Ameerikaa kana keessatti jechi inni je'e sunuuhu should be enough gartee at the state level and the federal level jechuudha. Warri federaalaatii fi warri isteetaa jechuudha. Isteet hoggaanjummaan tana naannoo Oromiyaa keessatti yoo ta'e isteet adda addaa yoo ta'e federaalli gaa Dr. Abiyyee mootummaan isaa
kuni maaliif eega namni kun ceephuu ifi buufate ifi harka if kanne lubbuu namaa tokkitti ajjeesuuni beekaa wanni dhaamiti biyyammaa keessa jiru addunyaa keessa jiru kana keessatti namni inni je'ee fi inni illee akkamiin ummatumaanuu poolisaan qabamanii gara mana hidhaatti hin deemin immediately namni kun je'ee jiracha je'ee kaa'ee jira. Lammada namni du'uuni dubbii kee aansar si godhuudhaaf namni duun akkuma sin je'ee mee 23 irraa ilaa har'aatti hafuudhatti hin jiru namni. Amma kaleessa aanaa Gursum keessatti nama jahaatu du'ee akkuma obbo Shaameen je'ettillee Sheek Shaameen je'ettillee gartee naannawa mi'eessottis naannawa cinaaksanattis namni dhumaati jira. Amma yeroo haasofnu kana keessa illee dhumaati jira jechuudha. Inni kuni dhumaatiin nama keenyaa kuni waan sistemaatikaalii deemuudhatti jiru na fakkaata. Nama dhugaan sin jedhaa waan hin gartee asii fi ichi qaqqabuu miti gartee sistemaatikaalii waan deemu jiru odoo maaltu dhumu jiraa fi nama hangamtu dhumu jiraa fi kanan tahini kuni waan loon afaan hin beeknellee hin beekanii silaa dhiiroo maaltu mala bal'ifnee diippilii akka Oromoo soosaayiitiitti akka miidiyaatti diippilii waliin haasoynee furmaanni dhufana fakkaatti galatoowe. Tole ulfaadhu Dr. Jamal Haji Shaami amma dheengaddumaa abdiilleen akka dhiibbaan biraa keessa harka qabu keessattuu Geetachoo Asaffaattu waan kana keessa harka qabaa nu'uu miti anaa miti yoo balleesses ta'e dhiifama fa'a jedheetti miidiyaa irratti kan dubbate ifatti mul'atee ture. Haa ta'u malee kunoo guyyoota lamaan sadiin kana bifa adda ta'een lolli bifa jijjiiratee akkuma amma jalqaba kaafne irratti bakka 8 irratti lolli geggeeffamaa kan jiru Harargee Bahaa irraa haga Lixaa, Baalee irraa haga Gujii fi Boorana dhaqqabutti lolatu qindaa'inaan geggeeffamaa jira. Sila yoo abdii illeen gamanaan ani keessa harkan qabu kan dabreef dhiifama jedhee gubbaa irra gaafatu gara biraatiin lolli eegaluun kunoo qaama kamtu harka keessaa qaba dhuguma poolisii naannoo Somaaleeti moo kan abdii illeetiin durfamu moo loltoota federaalaati moo maaltu keessa jira waan kana maal qubaa qabdan? Gaarii galata Bismaan. Ifa baatti ilaalammaa fakkiif yoo fakkii fudhannee aanaa mi'eessoo keessatti lolli poolisii Oromiyaa waajjira poolisii Oromiyaa keessa eegale san makalaakaa eegale waan ichi qaqqabanii miti. Makalaakaa dhuguu garanaa poolisii dha'uu warri kaanilleen uummatatti bananii jechuudha warri makalaakaa sunis namaa huccuu jijjiirratee huccuu poolisii uffatee deema. Amma achirratti nama hedduu madaa'e namni madaa'e kun irra guddaan isaan beekamne ammoo nama jaarriifar godhuu nutti himan gara hospitaala biraatitti kaanichumatti olaanaa jiran. Qaamni biraa keessa jiraachuu kun waan ifatti beekamaati. Fakkeenyaaf jijjiiramni biyya keessa dhufe kun amma jijjiirama wayyaaneen odoo hin jaalatin dhufee jechuudha. Mootummaan Tigireeta duraan biyya qabattee bulchaa turte fadhiisiitii alatti jijjiiramni kun dhufe. Jijjiirama kana akkuma amma dura dubbannetti jijjiirama kana fashilsiisuuf amma dhugaa Oromoonii fi sabaa sablammoonni biyya san keessa jiran warri afaan kana dhagahan beekuu qaban. Biitti isaan militariin biyya sanii eenyu akka taate. Uummanni kun aangoo dhabe waan amata 27 bishaan xaliila ama 27 dhugaa turanii saniitu maddi sun goggoguu deemaa jechuudha. Dur biyyoota adda addaa keessatti militariin gabbuutee diinagdee keessa seentu. Militariin Itoophiyaa akka jirutti hoogganni diinagdee kana dhudhaa ture jechuudha. Albuudaa Oromiyaatii fi naannoo adda addaa qabeenya isaa akka malee magaalaa Finfinnee biildiingii dheertuun agartan tun irra guddaan Tigireeti. Kanaafuu jarri kun akkuma kanatti laaftu jijjiiramni kun dhufee waan isaan bira dabru humna qaban militarii harkaa qaban biyya Afrikaa keessa namni qawwee harkaa qabu isaa humna qaba beekamaadha kun beekumsa feeta qabaattee dandeettii feeta qabaattee wanni itti godhuu dandeessu hin jirtu amma isaan bulchiinsa dhufe jijjiirama dhufe kana fashilsiisuuf waan hin tattaafanneef hin qaban haasawa isaanii keessa yoo ilaaltan fakkiif warreen siyaasaa seenaa jiru gara biyyaa galaa jiru kun yaamicha Abiyyi mootummaa jijjiirama amma dhufee kana fudhatanii galaa jiran kana warra simatee galaa jiran hundinuu simate kun akka malee isaan gaddisiisee jira wanni beekuu qaba Oromoon. Kaisaaf faayinaalii kalee adda bilisummaa Oromoo labsa baasee jechuudha waan kana fudhatee waliin haasa'ee gara biyyaa deebi'uudhaaf. Awun hogguun laalu hayyee wanni kun wanni ala jiru ka Oromoo ta'es gale humniti nu jabaachuuf deemti mootummaan amma gad dhaabbate kun jabaachuuf deema akkamitti fashilsiiftanii takka laaffiftanii uummata irra garagalchitanii fincila irra gootan hajuu tilmaama fakkaatti gara kaaniin arraa akkuma himamaa jirutti magaalaa Naayiroobii keessatti hiriira ba'e uummanni Somaaleedha warri Somaalee himatu
garri silaa Oromoodha adannoo isaan dheeyitee Somaalee taatee illee hin beeknu wanni isaan dubbachaa jiran mootummaa jijjiirama amma dhufa kana balaaleffatan kanallee qaama kana duuba jira kajuun amantii qaban maaliif abdi ileen deddeebisee zamana dheeraa hogguu haasaa keessatti baadiyyaa naannawaa bulchuu keessa deemee guutti manguddo dubbatu wanni inni dubbatu nuufi tigreen tokkoo jaa obboleeyyanii jaa dhiigaa walitti dhihannaa jaa namni fiidiyoo isaarra deebitanii dhaggeeffatee yoo jiraatte wanni sun maal si agarsiisa jarri kun durumarraa eegalee lafa gammoojjii Somaaleen qubatu tana kotor itti naggadachuuf pilaana baafatanii jiran dhugaadha akkuma namuu dubbachaa jirutti keessaafuu baha Harargee kana keessatti naannawaa lafti Somaaleetii fi lafti Oromoo walitti dhaabbatu kana keessatti kotorbaandiin beekamaadha korrupshinii akka malee jira faayidaa guddoon isaan alatti baafatan itti naqatan jihaasanii jechuudha kanaafuu faayidaa isaanii tuqamte jecha kun hin dhaabbatu bal'achaa deemu jira ammallee mootummaa kana akka inni badu akka inni umaa bulchuu hin dandeenye duraanuu Oromoon umaa bulchuu hin danda'u jedhaniiti nuti xiyyeeffatanii jirani kanaafuu uummanni keenyaa fi sabaa sablammoonni illee wanni beekuu qaban jijjiirama bareedaa dhufe kanas dimokiraasii bareeddee dirree dimokiraasii kaarbeeta diimaa afaa jiran kanarratti dhiiga gannaquu barbaaddi TPLFiin hongoosii lammadammaas waraabessi guduu waacilii nu maleen du'u Abdurrazaaq ni beeka waraabessi bakkuma fedhetti ifiin du'ee namni jeese waacilii nu maleen du'u tan amma waraabessaa jechuudha waraabessi du'u deemu hawaan harka ciniinee dabruu barbaadu kanaafuu uummanni sabaa sablammoonni Oromoo bira kutee wanni beekuu qaban wanni isaan jabeeffatuu qaban jijjiirama dhufe jabeeffatuuf ka'anii waan dhufe kana dura dhaabbachuun karaa nagaatiinis nagaa barbaaduun akka manguddootitti aadaa qabna Oromoon aadaa qaba waan nuufi Oromoon Somaaleen amma wal gaangeessinee waliin bulluu miti amata 100 meeqa waliin jirra 10 meeqa waliin jirra walirraa fuune walirraa dhalle waliin jiraanna wal keessa qubanna amma kutaa Harargee yoo ilaaltu bal'inaan baadiyyaa tan jafaa kan qubatanii jechuun uummanni kun takkaa isaan kana namni akka alagaan laale isaan miidheen jiru arrammoo wanni kun hundi jijjiiramuuf deemaa fakkaatti kanaafuu uummanni Oromoo bakka jirutti warri biyyaa keessaafuu jijjiirama dhufu jiru kana dura dhaabbachuu danda'u qaban nu ollaa maleen tollu ollaa tuqulleen gaarii miti haga dandeenyutti maslahaa lafa teenyaa maslahaa nama biraallee fakkeef saba guddaadhaa inda sabni guddaan kun takkaa nama miine Oromoon takkaa nama miidheen beeku nama dhiyeessuu keessummachiisuu amala gaarii namaa kannu intalasi kanneen si qubsiisuu waan ifiin qabne yoo amma ati kaatee Usmaan Oromootee dukkaana qabaate an Somaalee dukkaana qabaadhe narraarra bitan innaa nama ambaa kabajuu keessatti Oromoon akka malee simannaa jechuudha amma qabeenya Harargee keessa yoo ilaaltu irra guddaan nama ambaati haa qabu kun hundi gaaroommina gara bal'ina Oromoon qabu suniitu isaan akkas goosee jechuudha odoo Oromoon garaan bal'atanii diinummaaf nama eeggatee kan nama balleessu ta'ee isaan sanuu qubatanii haga ammaan jiraatan jechuudha Oksadee jechuun ni beektan Oksadeen qabeenya kutaa guutuu Oromiyaa guutuu isaa qabaachuu ture waan ergan kana buna ergan horii ergan halloo ergan waa hunda isaa qabaachuu ture ilma Oromoon daran Oromoon qabeenya isaa eegee isa san tiisee jechuudha Somaaleen warri afaan Somaalee beekoo dhagee waan kanarraa gorsa fudhachuu qaban nu uummanni keenya gubbata kallee nama miidhuuf hin jarjaru gaarummaa qaba garaa bal'ata nama dhiheessa nama simata kanaafuu eenyu waan kana oofu jira jennee amma odeeffannoon nu qabnu akka nu dhaqqabetti jiraatota amma lolli irra gaggeeffamaa jiru irraa jechuudha kallattiidhaan uffata poolisii liyyuu haayilii yookaan kan naannoo Somaalee uffatee kallattimaan lola keessa qooda fudhatee kan lolaa jiru loltoota federaalaatii jedhan sila loltoota federaalaa kana eenyutu hoogganaa itti gaafatamummaan isaa eenyu maaltu ta'uu qaba jettu Haji Abdurrazaaq isin dhugaadha uffati isaan uffatanii lolan dhugaa kaliyyuu poolisiiti namni liyyuu poolisii miti waraanni federaalaa maqaa jijjiiratee humna duraanii waan hin qabnee fi humna itti ajajee ofiin deemu waan hin qabnee fi maqaan humna liyyuu poolisii maqaan isaanii maqaa warra kililii shanii waan fakkaatuuf maqaa jijjiiratanii uffata illee waliin jijjiiratanii waliin lolan malee isaanii miti jechuu warri lolu waraana makkalakaayaa jechuu kun gubballee ajajan fudhatu eenyullee irraa ajajan fudhatu badii uummataa waan barbaaduuf nagaa booressuu waan barbaaduuf uummata wal dhagahuu waan dhowwuuf uummata amma dirree demokiraasii irraa wal waamu kana bulchiinsa amma jiru kana jijjiirama Itoophiyaa keessa dhufu kana isaanii waan gaarii hin ta'iniif nagaa uummata kanaa balleessanii sabaaf sablammii waliin dhawanii
jiruu isaanii fuula duratti isaan waan gaafii qabaniif gaafiin isaan qaban gaafii uummata waliin balleessan gaafii qabeen uummataa balleessan gaafii lubbuu uummataa balleessan kun waan isaan dura jirtuuf kaifii kana lubbuu ittifachuuf gaafii isaaniif duuba buusuuf uummata kana nagaa dhabeessan waliin buusee ollooma isaaniitiif nagaa isaanii balleessee waraanni kun akkasitti walumaa gala uummata kanaa dhahu jiraa jechuudha. Eenyurraa ajaja fudhatanii akka jennu taate ajajni isaan fudhachuu danda'an akka ka'ee nuti hin taate hin beeknu nutti hin fakkaatu ammoo akka warra madirree nagaa jiru kana fiduutti ajaja isaanirraa fudhatanii miti. Namni ammoo du'ee nu agarrus namni madaa'ee arganitti tokkollee hin mul'isanii jechuu nama isaanii kana namni keessa beekan tokkoof lama namni waan maqaa soomaleetiin maqaa kililii shaniitiin jiraateetiin sanumaan du'uuf hin dhoffatanii jechuudha. Kanaafuu namooti amma fakkeenyaaf naannoo Booranaatti du'e irra hedduu isaanii karaa keenyaa fuudhanii jechuudha warra madaa'e daddafanii karaa keenyaa fuudhanii jechuudha. Mattawaqaa kan ofirraa jirjiiranii jechuudha mattawaqaan isaan deemmatanii ni keessaa fuudhan ka warra kililii shanii jechuu barbaadaniitiin liyyuu poolisii uffatan malee liyyuu poolisii miti jechuudha. Abdii ilee jenneetiin amma maqaa dhoofan abdii ilee yeroo amma nu jirru kanatti akka nama du'eetitti waan du'e takkaatitti irraa dubbannaa jechuudha. Wanni du'e ammoo waa balleessitee du'uun hin malti waa tolchitee du'uun hin malti. Badiin inni dalagee ammoo waa balleessee du'e hin duune jechuudha. Badiin sun waan inni jara waliin dalagee deeme hin duune jechuudha. Akka mataa isaatiitti qabaa kee jira, du'een lafa jira, harka namaa keessa jira, badii fi ganamaaf galgala dhaadhessee odeessaa jechuudha. Kanaaf uummanni keenya hubannaan inni dhabee fi hubannaan inni qabu warri naannoo teennatti dhiyaatu akka Somaaleetiif akkuma Haajillee Reefu jedhan san nu warra kan har'a waliin agarre, har'a waliin beeynu, isaanis nu beekan, nuutis hin beeynu, nuun fira, isaan nuun fira, gara dhibba gasii waliin qabna, daangaa guddaa waliin qabna, akka Oromiyaatitti daangaa dheeraa waliin qabna, 3,000 ol daangaan walitti akkana daangeffannee walitti qabnu jechuudha. Warri gariin ammoo namuma waan deemuuf hin beeyne, warri gariin ammoo dhugumaa warra daangaa waliin qabnu. Kanaaf walitti nagaa ta'uun keenya waan guddaa nullee gaafatu, waan isaan illee gaafatu, waan ammoo mootummaa amma jirjiirama fidde kanallee guddisee gaafatu. Kun nagaa yoon argamin badii guddootti argamaa jechuu, miidhama guddaatti argamaa jechuu, qabeenya guddaa badaa jechuu, qa'ee hedduu badaa jechuu. Kun haga duraan irratti akka wanni du'e Haajillee Reefu ciniintee wahiin du'an jedhe san warri kun ciniinee wahiin du'uuf waa balleessuu tarkaanfii waan fudhataniif nagaya baadiyyaa irratti nu wal loluu dhiisanii amma akka lolli abbaa qabu isan beeytan mooyyalee magaalaa keessa lolan, nageellee magaalaa keessa lolan, madda walaabuu magaalaa keessa lolan. Magaalaa namni dur wal lolu baadiyyaa wal lola. Silaa baaddiyaan kan wal loltu taate baaddiyaan ala wal lolti. Magaalaan mootummaan to'atamti, poolisiin to'atamti, seeraan to'atamti. Duuti sun takkallee inni ittifamtu magaalaa seenanii wanni lolchisiisu sun waraanama uummata kanaan hin hoogganamnu, jirjiirama dhufu kanan fudhannu, badii tana maraa hin boolessina jedhutti bakka qabeenyi jiruuf bakka dhibdeen jirtu marayyuu talaga malee uummata kaanii miti jechee itti amantii qabna. Fooyyaa isaa ammoo hin barbaannaa akka jennu taate nutis aadaa qabna. Soomaleen aadaa qabdi. Waliin dubbachuu dandeenya. Wal beeynallee nu hedduu yoo bayan nagaa waliin dubbachuu dandeenya. Isiillee beekuu qabdi. Uummanni keenyallee ammoo nagaa kana tarkaanfii fudhatee abbootii amantiitiin taanan, abbootii gadaatiin taanan, dargaggeessan taanan, naggaadota abbootii qabeenyatiin taanan, qa'een teenya akka hin banne, yaadni lubbuun nama keenyaa akka hin banne, maaliif akka wanni deemtu beekuu qabna. Arguu uummanni arguu dhabe kana bifa qoonqa qabnuun alallee iyyinee argisiifne, isaanillee argisiifne. Bulchiisota jirjiiramaa nama dhufe keessattuu bulchiisi naannoo Oromiyaa keessatti rakkoo guddaa jira. Rakkoon jiru maal? Bulchiisi naannoo Oromiyaa tarkaanfii fudhatee waan kanarratti tarkaanfii araarama hin qabne, qaxaroo hin qabne, kasa'atii hin qabne itti fudhatee yoo inni harka keessan kaayyatin badiin deemtu tun badii addaan nullee balleessitee jirjiirama dhufe kanallee hin balleessite jennee nu irraa rifannaa fi sodaallee irraa qabnu jechuudha. Saba wal jibbisiifte. Lubbuun nama hedduu baate hiriira walirraa nu baasifte hiree deemnuu nu dhowwisiifte. Kanaaf rakkina baay'ee kanarratti bulchiisoti ammaa fi jirjiiramni amma dhufe kun daddafee nama waliin dubbatee jirjiiruu qabaa jennee yaada qabna. Qoonqeetti nu kennachuu barbaadnullee guddaan kana. Dr. Jamaal akka waliigalaatti rakkoolee amma ta'aa jiran kakaafamee fi kakaafamaa jiru kana keessa guddaa harka qabu loltoota federaalaatti kan jedhu komiin guddaan irratti dubbatamaa jiru. Kanaaf itti gaafatamummaan nageenya uummataa eegsisuu daangaa biyyaa tiksuu irratti lubbuun namaa akka hin baane gochuu irratti itti gaafatamummaa kan qabu kallattiidhaan eenyu biyyattii san keessatti? Ammallee irra deebi'ee galatoome obbo Usmaan Hirkume. Ani beeyta akkanan ilaalutti maal si fakkaata dhugaadhanuu fi uummanni Somaaleedhaatis sabni biraatis yeroo dheeraadhaaf wajji jiraachuu turre keessaa humna naannoo akka Harargeedhaa kana lafa akka gartee booddara kana especially Harargee keessatti gartee namni naggadaas qabu durirraa eegalee namni qabeenya gurguddaa qabu nama gartee saba biraati. Oromoon jaalalanii garsiisaa
waa hundumaa dhugaadha akkuma manguddoleen keenya ja'anii waan dhugaati. Ammoo ani ammallee rakkina kanaan ja'a beeytaa namni tokko maal jaan seete mana sirbaa dhaqaniiti takkaa'u harmaa fi mormaas niin dhoyfadhaa jechuuni waan hin danda'amne. Yoo biyya kana gartee Dr. Abiyyi fi mootummaan federaalaatii fi isteetnilleen obbo Lammaa Magarsaa naannoo hunduma keessatti naannoo Oromiyaatii fi Amaaraatii fi adda addaa keessatti illee akka mooderni soosaayiitiitti jijjiirraa kan jedhan taate osoon manguddummaa diduu hin tahini namni waa ajjeese namni waa dhawe namni waan nama hate immediately odoo ooleen bullee haala jajjabaan tarkaanfiin jajjabaan irra fudhatameeti mana seeraatiif dhiyaachuu qaba. Amma fakkeenya tokkoon si hima edamma viidiyoo tokko namni naa ergeetii ilaale Dirree Dawaa keessatti waan tahaa ture jechuudha. Ijoollee Dirree Dawaa tana amata the last 27 years amma fakkeenyaaf amata 27 irra dabran kana keessa manni hidhaa ka Dirree Dawaa ture. Naannoo san namni jiru kuma waliin beeynu majority nama Oromooti ammallee nama gartee wanni hidhaati. Uummanni ammoo biyya san keessatti nama miila ciruu ture itti gaafatamaan poolisaa kan mana hidhaa san keessa itti gaafatamummaa qabu nama Tigreeti jechuudha maqalee irraa fidaniiti. Wanni sun yoo laalte wanni si godha. Amma fakkeenyaaf biyya Ameerikaa kan keessatti soosaayitii isaa naannoo isaa amma Nebraaskaa warra bulcha warra naannoo kanaa bulcha. Seera Nebraaskaa Minisootaan dhufteetti seetu jechuudha. Minisootaan kophaa qabdi Kaalifoorniyaanis isteeni cufte akkasii kophaa qabaa jechuudha. Biyya san keessa nama kaalcharan beeyne, nama aadaan beeyne, nama rilijina isaan beeyne, nama afaanuu waliin dhageenye fidanii mana hidhaa san keessatti akka gartee wannaa tortorsuu turan ilaa ammaan tana amma suutaan diban malee. Uummanni isaan haasofsiisan uummanni tokkolleen isaanii warra maqaleeraa dhufe afaanuu hin beekan jechuudha. So ani kanarraa ammallee kan hin jiru I think rakkinni guddaani dhugaadha mootummaan haarayni waan hedduu godhaa jira Dr. Abiyyiin waan hedduu godhaa jira Mr. Lammaa Magarsaallee waan hedduu godhaa jira. Ammoo rakkinni ammallee angaruma kana jiraan jira. Yoo mootummaa Itoophiyaa tana akka gartee sirna mooderni soosaayiitiitti bulchina ja'an taatu taate wanni manguddoo Somaaliitii fi manguddoon Oromootis waliin jiran ammata dhibba waliin jirra rakkina waliin hin qabnu waliin teenyee odeeffannee addaan maal goona kana jaan hin jirtu. Seera jabaa, looyi jabaa nama waa balleesse immediately action irra fudhatanii gara mana hidhaadha. Lubbuun namaa kana ma ajjeese seera qaba irra murteessudha. Yoo kan san hin taane taatu taate mootummaan Abiyyiitis mootummaan dhufuus dhufaa dabran akkuma amata 150 keessa Oromoon du'uudhatti jirtu. Especially warri boordara gubbaa jiru warri kan naannoo Harargeedhaa keessa jiran naannoo Moyaalee keessa jiran Baale keessa jiran Walloo keessa jiran kun dhumaatiin isaanii ittuma afuufuudhaa ta'a. Ta duraati namni biyya takka keessa jiraachuun we are not in the state of nature. State of nature jechuuni warra gartee gosumaa fi wanniin akka gartee odoo sirni ammayyaa hin dhufin wal bulchan gartee san keessa hin jirurra. 21st century keessa jira namni hundi ID qabaachuu qaba huccuu kana jijjiirratee san jijjiirrateedhaa miti. Eenyu biyya san hoogganaa namni hoogganaan duraanii hundirraa deemee warri biyya sanii nama gaarii filatanii itti fedhan filatanii namni sun hoogganee nama waa balleesse tarkaanfii irra fudhachuudha gara seeraatiin mana hidhaatiif dabarsu. Tole Dr. Jamaal Galatoomii akka waliigalaatti biyyi sun nagaa argachuu uummanni nagaan jiraachuu daangaa weeraramuu dhabuu namni lubbuun isaa darbuu dhabuu qabeenyi barbadaa'uu dhabuu nageenyi akka amansiisaan uummata jidduutti uumamu taasisuun wal qabatee maaltu godhamuu qabaa akkamitti uummanni nagaan jiraataa kanarratti ergaaf dhaamsi waliigalaa qabdan maali Ajishaan? Galatoomii Usmaan dura sanatti odoo hin dhayineen duratti haalli xiqqoon waa'ee mootummaa Oromiyaa taraa xiqqoo barbaada. Wanni xiqqoo barbaadu dhiyoo tana akkaataa isaan itti dubbachaa jiran Obbo Lammaa Magarsaatii fi Addisuu Araggaafaallee bareedaa miti natti. Lolli kun lola akkasiitii miti lola gosaatii hajuu dubbatame. Barruuleen akkasitti maxxanfamaa jirti. Addisuu Araggaa wanni maxxansu yoo ilaalu xiqqoo nama dhagayama. Ammoo uummanni Oromoo akka akkasitti hin fudhanne isaan hin beekne akka dura akkasitti taate duuba dhugaadhaa akka ta'e akkuma ta'etti akkamitti wanni kun dhaabbatuu danda'a nageenyi uummanni Oromoo nagaan jiraachuu danda'a uummata Oromoo bira dabree sabaa sablammoonni lafa san qubatan
ollaa keenya qubatan nu keessa qubatan akkamiin nagaan jiraachuu danda'anii hajuu yoo haafne dura wanni beekuu qabnu waan takka oguu isiin dhuftee eessaa dhuftee akkamiin dhuftee maaltu deemaanii jira waan kana gadi buunee ilaaluu danda'u nurra jira. Wanni waan kana jiruuf haala amma jijjiirama dhufe kana keessatti mootummaan amma dhufe kun guutuu biyya dhuunfatee hin jiru. Bulchiinsa dhuunfatee hin jiru. Haaromsi ja'an kunillee gabbu'ee uummata gahaa hin jiru. Amma fakkeenya kutaa Harargee keessatti haaromsi hin geenye bulchaan naannawaa hundi isumaa ganda san bulchi isumaa waan fedhe godha. Kunillee akka jiru uummanni Oromoo beekuu qaba. Uummanni Oromoo akka wanni Tigreen habaqaaltee biraa deemte san ammallee jiru. Tigreen hin deemne ni jirti. Ammallee wanni beekuu qabnu humna militarii tana dhuunfatamtee kumaandara chiifii sila Abiy humna inni qabaachuu ture san hin qabu guututti. Tana dhugaa walii himuu qabna. Tana yoo bakka beekne waan kana hiikuun hin dhibu. Yoo Abiy dhuguma saniin akkuma haasa'u kana akka itti deemu jiru kana ka deemu ta'e uummanni Oromoo akkuma isaan lafaa ka'anii Tigree dhiibanii isaa filammaallee bakka tanatti paawara isaanii mul'isan ka ta'u ta'e kana uummataa wajji wal qabatee namoota isa dhageenii wajji wal qabatee humna waan kana biyya shororkeessaa jiru kana qabuu danda'u jira. Abiy dubbatee jira. Uummanni shororkeessaa miti. Shororkeessaa mootummaadhaa dhuga wahuma sanii dirree bee gaddeemaa jira. Kanaafuu akka nageenyitti dhufu tokko uummanni Oromoo kan harka wal qabatu. Dhaabbileen siyaasaa warri amma ka'anii yaa'ii isaanii ta'as alaan turan tana fuudhanii biyyatti hin galan tan uummata iddoo akka hin geessine awwan inni danda'amu. Warri siyaasaa kan amma ka'ee biyya gale kun waan asitti uummata iddoo uumaa turan sun biyya kan dha'e. Arra yeroon kan gaafattu Oromiyaan ka gaafattu tokkummaa gaafatti. Tokkummaa barbaachifti. Dawaa Oromiyaatii fi dawaa biyyoota ollaa keenyaa naannawaa keenyaatiifuu uummanni Oromoo warri siyaasaatii fi warri uummanni illee harka wal qabatanii jijjiirama dhufe kana qabanii jijjiirama dhugaa ta'uu garsiisuudha. Qalbichi deebisuudha. Yoo ammoo anis ka'ee asii galee warumaan ifiin fadhe dubbadhee harmaan ifiin fadhetti waa oofa jee jijjiiramni kun illee bakka hin gahu haalli dirreen dimokiraasii barbaannu sun illee hin dhuftu yoo uummanni walii galee wal qabatee har tokko deeme dimokiraasiin sun illee hin dhufti. Kanaafuu roorroo nurra deemu jiru tana dhaabuudhaaf warri asii dhaqees afaan tokko ta'ee kaduraan biyya keessa jiruus hinaaffaan itti dhagahamtee waan addaa dubbachuu dhiisee uummata burjaajeessuu irraa dhaabbatanii gara diina fiiti fuulleeffatanii hiddaan buqqisanii warra TPLF balaa isaan habaqaalan san buqqaafne hidda sii darbuu danda'utu nurra jira. Ka keessaa ka alaa afaan haasa'uu nurra jirtu. Ammas gara kaaniin haga dandeenyutti nu haala jirru ka biyya keessa jirru warri sabaa sablammootaa walitti dhiyaannu fakkeenya uummata Somaalee iddoo walitti dhiyaannaan manguddoota isaanii sheekota isaanii keessaa illee akkasumatti jira jedhamana haga dandeenyutti waan kana dura dhaabbachuuf jihaa hundaan tattaaffii godhuu danda'u qabna. Yoo amma kaanee akkasin nu fixanii akkas goonee kun ka deemu ta'e bu'aa tokkollee uummata kanaan fitu. Maaliin argaa jira? Lolli bifa jijjiirratee jira. Lolli Tigree fi uummata Oromoo iddoo deebi'uu deema. Kun Oromoon beekuu qaba. Sabaa sablammoonni uummanni Somaalee illee beekuu qaban. Lolli kun nuufi uummata Somaalee iddoo hin jiru. Lolli gaangaan iddoo hin jiru. Somaalee wal keessa dalaganna, wal keessa yaana, hogguma takkallee wanni gaangaa jedhan iddoo hin jirtu. Kana waliin gaangeessinu. Kanaafuu arra wanni dhaabbatu nuti afaan tokko ta'uu, humna takka ta'uu, uummata keenya hidhannoo harkaa qabu jabeessinee bira dhaabbanne akka isaan waan Tigreen deemtu kana balleessan godhuu danda'u nurra jira. Gara kaaniin mootummaan naannoo Oromiyaa. Mootummaan naannoo Oromiyaa poolisii si hidhachiisuu qabdi. Poolisii kaartaa tokkotti kananii ganda eegee jechuun dirree lolaa gubbatti waan aqli namaan seenne. Biyyuma feetettu biitii takka weeraramnaan naannoon tokko weeraramnaan poolisii yoo dur shugguxiin deemmate kilaasaa fannifata. Hidhannoolee bira idaata. Biyya hedduu garree takkasii. Biyya naannawaa nageenyi hin jirre poolisiin takka militarii barattee fi ta poolisuma ulee qabattee ganda eegdu jira. Irra guddaan poolisiin Fatmoo janiin tun poolisii akka militarii waa baratte. Kanaafuu poolisiin sun hidhannoo qabdu dhuguma dubbachuu keessatti haga agarrutti hidhannoo isaanii qabaachuu qaban. Diina sun uummata irraa ficcisuuf Tigreedha kun ka deemu jiru lola TPLFidha. Lolli kun lola TPLF nu iddoo jiru Oromoo iddoo jiru malee lola Somaalee fi Oromoo iddoo jiru miti. Kun ifa beekuu qaba. Gabaabumatti awwaniin dhaamadhu asirratti uummanni Oromoo illee wanni beekuu qabu haga dandeenyutti nuti. Humnaanis firraa dhorkaa karaa nagaatiinis bakka humna barbaadde humnaan bakka karaa nagaatiin barbaadde karaa nagaatiin hoggaalli Oromoon nagee jaalata nagee barbaanna
nama miidhuun barbaannu dhiiga namaa ganna qofa hawwii hin qabnu odoo ka dhiiga namaa ganna qofa hawwii qabaate Oromoon sadarkaa tanaa hun turu mootummaa isaatirraa. Kanaafuu gabaabumatti awwaniin hin jiru warri nu dhagayaa jiru ummata Somaalee bakka agartanitti sabaa sablammoota biraa kan waliin qubannu nuti arraa Abiyyi fi Lammaan hooggana ciccimaa ta'anii as ba'an jedhee Oromoon dhaadannoo agarsiisuu miti biyya saasan eeggachuuf diinarraa tiiffachuuf tokkummaa dhugaasan mul'isuuf tokkummaa nu bira kuttee kunu Eertiraallee dhayxee Eertiraallee akkasii gammachiiftee kalee hiriira baanii waan ajaa'ibaa agarsiisan. Wanni sun nu keessatti illee ta'uu qabdi tokkummaan isaan guutumattuu namni Oromoo taatan namni dhaaba siyaasaa keessa jirtan afaan keessan tokko haa ta'u diinaan nu weeraree jira arra bakka ifi wal deebinee wal weerarru bira hin jirru gabaabumatti saniifuu dirmannaa lammii teenyaatillee haquma qabaannu keessaaf warri diyaaspooraa jirru haalli akkuma asii dubbachaa jirru kana OMN gabaasaa jiru kana keessatti lolli bakka haaree adda adda bakka sadiin baname haaree sadiin nu ida'ame bakka 8 5 duri 3 immoo bakka haareya lolli kun nuufi TPLF idduu jira beeka TPLF wal gaangeessu baannullee arra lolli namni lola nu rabbane TPLF kanaafuu nu hundinuu harka wal qabanne ummata keenya keeshaanis maallaqaanis bira dhaabbachuu qabna haga dandeenyutti hamadaa'ee wal'aanuu fi waa hundaan if qopheessuu qabna teenyee oduu deemtu laallee sheer godhuu qofa odoon ta'in if qopheessuu qabnaan isiniin jaa akkam isaan lubbuu kananii wareegama hafalaa jiran kanatti nulleen keessa keenya haa wareennu qophiin if qopheessinaa jiran nun jaa Galatoomaa Shaamii galatoomaa isinis gabaabumatti ergaa haala nageenyatti argamuu qabu irratti Haji Abdurrazaaq. Galatoomaa ulfaadhaa. Dhugaadhaan wanni tokko tokko kadhaamnu jirti wanni tokko tokko kan nu dubbachuu barbaannu sin jirti akkuma beekanitti nuuf Soomaleen akkuma durallee jenne sanii Soomalee walitti ollooma qabnaa wanni nu lolu jira ammoo Soomaleef nu wal dhabnee wal lolutti hin jirru walti naqiinsaaf walti darbiinsa waan miidhamni gurguddaan nu lama yedduu deemu jiruuf ani akka kiyyatti maslahaan fi hooqaan qabbanaa fi nageenyi biyya tanaa hin dhufa waan jechuu barbaadu uummanni Oromoo uummata bal'aadhaa nagaa barbaannee tarkaanfii nagaa fudhachuuf bulchiinsi naannoo Oromiyaatii fi obbo Abiyyuun Dr. Abiyyuulleen barbaadanii nagaa kana eesan diinni kun deema eesan dhimni kun deema eesan diinni kun qabbanaa akka jedhu dhiiga namaa ittichuuf nagaa biyyaa ittichuuf koree seeraa takka ta nagaa dhaabattee qaama seerarraa biyya gabbuutee rakkina kana uummata keessa gadi buutee ganda gandaan to'achuu karaa biraatiin ammoo bulchiinsi gaariin uumanii jedhan kun bakka hedduu hin dhaqqabne bulchiinsi aga ammaatti biyya bulchuu jiru boltan irra guddaan inni jiru bootota daangaa akka fagoo jiru kana keessatti bulchiisuma duraan biyya bulchuu jira bulchiinsi duraan biyya bulchu kun bulchiinsa biyya adhiinsaaf biyya walti darbiinsaaf waliin dhahiinsa gubbaa jiru waan ta'eef kun hin jirjiiramee kee gabbu'amee eessa waa hafanii bulchiinsi gaariin eessatti hin argamne eessatti argame ka jedhu bulchiinsi naannoo Oromiyaatis bakka isa keetu keessatti daddafii ariifannaatiin akka nu ilaalee abbaa gadaatiif abbootii amantii waliin qeerroo biyyaatiif jijjiirama kana fiduu guddaan karaa kanaan nagayin argamaa ka jedhu yaada warroowwan afaan keenya kana dhagayan ka Soomalee himatanis waliin dubbachuu illee dandeenya irrallee dubbachuu dandeenya isaanis nama nagaya barbaadu nu har'a waliin agarree wal beeyna obbolummaa walitti qabna kun bu'aa nuun qabu waan jedhan isaan illee ilaalanii tarkaanfii nagaa waliin fudhachuu tarkaanfiin diinaatu nu keessaa bahu tarkaanfii diinaa hojjenne Tigreen akka duraan qabattee tagammaatitti nu isan balleessinaa ka jedhu uummata kana ganallee mara balleessuu hin dandeettu waa booressinee nama waliin dhoofne anuu eega akkuma harreen jette jedhan san eeganan du'i ardaan na duuban hin magriinii marga ardaan hin baasin jette jedhan san eegan du'i nagayi na duuban hin argamin ka jedhu jechuu isii beekun nurra jiraataa jechuu nutis walitti aanna mootummaan tunin nutis anis umrii kiyyaa nama mootummaa sadii dhaqqabe mootummaa yoo Haile Sillaaseen dhaqqabe dargiin dhaqqabe tanas hin dhaqqabne mootummaan marruu hin dabarti wanni hin dabarre lafaaf uummata uummanni lafaa jechuu lafti sun nulami Soomalee lafa akkuma lafaatti itti dhufa malee waan dhumatee dabaraati miti nutis uummanni Oromoo lafa waan dhumatee dabaraati miti lafti tun hin dhumattu jennee beeyine wal qabatu nurra jiraataa jechuu sunin akka gara biyyaatitti akka daddafanii mootummaan federaalaa fi mootummaan naannoo Oromiyaalleen tarkaanfii fudhatee nagaa kana bakka inni dhaqqabuun godhu isaanii dhaamachuun barbaada karaa daaspooraa ka alaatiin ammoo nuti Soomaleen beeyna as keessatti akka waliin dubbane kana sooshaal miidiyaa irratti illee baanee uummata keenyallee asilletti waamnee mari'achiifnee maqaa isaaniitiin namni naannoo Somaaliitiin maqaa qabatu akkanallee baafnee miidiyaa irrallee wal agarsiifnee isaaniin dubbachuu hin dandeenyaa jechuudha. Marii sanis armaan durallee goonee jirra ammallee goonaa jennee abdii guddaa qabnaa jechuudha. Warri itti fakkaatee ammoo waa balleessina jedhan homaa balli balleessanii dabran hin jirtu faayidaan gara tokkollee keessaa waan nuun argamneef nagaa kana guddifnee nuun barbaannaa jechuudha. Keessattuu uummanni Oromoo wanni nu nagaa barbaannuuf nu uummata nagaa fedhu uummata aadallee qabu. Uummata yoon dhaabadhaa namaan jedha waan dhaabatuuf illee beeku waan namaan lolullee waan namaan loluuf beeku kanaaf amma wanni nu irratti wal loluu dandeenyu
daangaan injirti moo injirtoo ka jennu taate aadeffannee daangeffannee waliin dubbachuu waan dandeenyuuf kana uummata kiyya ka alaallee dhaame uummata keessallee dhaamna walillee hin dubbanna isa warri nu dhiyeessitanillee ulfaadha galatooma hojii tana nami qilleensarra oolchanii argatan marinu yaada irra daalbatanii kennatanii nagaa kan akka barbaadan jennee nagaa guddaa biyya ulfaadha galatooma Dr. Jamaal isinoo gama keetiin maal dhaamta ati gama keetiin ani obbo Usmaan hukumee galatoome wanni nani dhaammachuu barbaadu waan kanarratti mootummaa jechuun akka haadhaa fi abbaa mana keessaa agartee tajaajila ilmoo isaaniitiif kennan jechuudha. Yoo ilmoon lama asii wal lolte mana keessatti haadhaa fi abbaa yoo taa'in jenneeni waa guddoo balleessan xiqqoorraa karaa guddoo balleessaa deeman. Ani waliin jechuun barbaade dhugumatti hedduun itti gammadee mootummaa amma deemaa jiru Dr. Abiy fi Mr. Lammaa Magarsaallee waan godhu jiru yoo dhugaa dubbanne elektiriyaallee dhaqee mootummaa namni biyya adda addaa gurguddaan akka Ameerikaatii fi Londonillee dadhaban walii araarti gale. Ammoo ilaa amma tana paawara kanarra dhufellee Prime Minister Dr. Abiy Ahmed waan kanarraa dubbatee jiru especially waa'ee Harargee kanarraa waa hedduu deemaa jira mana 200 Julaay sakandi karra dabarre kana baatii irra amma keessa jiru kana guyyaa lama mana 200 oliititu gubatee namni illee akkasuma harca'ee jira. Kanarraan galii nama miliyoona 2 oliititu sababa Abiy illeetiin harca'anii jiranii. Waan kanallee yoo Harargeellee dhaqee gartee akka jechuu baatu taate ofiisuma isaa keessallee taa'ee hin dubbanne. Ani wanniin dhaamsa guddaa kanarratti dabarfachuu barbaadu kabajamoon Dr. Abiy Ahmedii fi kabajamoon Lammaa Magarsaa waan kana akka gartee seriously gartee akka arjantii tokkotti itti yaadanii nama keenyaa dhumuudhatti jira. Namni Oromoo tokko du'e jechuun akka nama miliyoonni du'eetti laaluudha qabna nu hundinuu jechuudha. So ol ka'anii yoo ichillee dhaquu baatan taate Dr. Abiyyiin waan kana ol ka'ee haasahuu ganamaa galgala gartee wanna jee piisii gartee ni buusaa je'eetiin yaada qaba hamilees qaba. Wanni inni dubbatu wanni inni wanna jiru namni tokkolleen ka isa mormu hin jiru ammallee jaalala namaatti qaba. Waan kana silaa Dr. Abiyyiin oluma ka'ee labsa godhe ni dhaabbattii jeetiin abdii qaba. Ani wanni dabarfadhu akka waan kana nuuf godhu akka ol ka'ee dubbatee nama isaatiitu dhumuudhatti jira qabeenya isaatiitu bobba'uudhatti jira ummata kana addaan dhaabuun isa gaafadha. Lammaadha Oromoodhaa ka keessa jiraniif ka biyya keessa jiranis akkuma gaafa maastar pilaanii ol kaanee haasoo inni sanii ol kaanee gartee waraqaa katabuudhaan mootummaa amma jiru Dr. Abiyyiitii fi Mr. Lammaa Magarsaattillee iyyannaa galfachuudha. Kanarratti lammi biikilir waliin ani jechuu barbaade akka gaariitti akka misunderstanding goone akka takkahoo afaan nan jallise waliin ani jechuu barbaade kanarratti namni tokko mootummaa tokko ol ka'ee gartee salaama san hiriira nagayaallee bahee gartee kana nuu godhe jechuun mootummaa san jibbuudhaa miti. Akka namni keenya ilaalutti akka namni